Maal gochaa jirta? Maali waan hin godhu sitti fakkaata? Tolcha bileen fasaleessuuf yaalaan jira. Maarri maal argatte? Mee amma seenitti boqonnaa fudhadhu. Moora bileen utuu hin argatiin irribi tokkollee nan qabatu. Yeroo akkas taatu namni yoo si arge sumaan shakka malee isheen shakku. Anaaf abbaa koo akka wallalsiiste utuu hin beekuu harka koo maradhe akkan taa'u barbaadda. Maalidha inni kan mana akkasitti maraachitu? Abbaan na hin xumuraan jira. Salamuun, afachu maal dhugde? Wanti tokko jira abbaa. Yoomii garuu dogoggora kee irraa kan barattu. Mucaa kee jaalallee isaarraa adda baasuuf dhukkuba kee sababa godhachuu hin qabdu. Waaqayyo sin jaalatu. Zawudii akkana gorsitu sin gaafan. Haadha akkamii akka taate sirriitti waan beektuuf anaan na gaafachuu hin qabdu tolee. Achi na gadhiisi. Tuffii ishii kan amma dhiistuutti ishiin dhiisu. Saaroon ati garuu maaliif akkas taata? Nama sitti dhiyaatu hundumaa maaliif mufachiista? Afachumee ati maalirraa uumamte? Maaliif mana isaanii akka dhufnetti hima? Ani Nun tursiin. ana miti